Ala ulfaataa keessa taa'e ija koofannoo keerra kaa'e garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Ala ulfaataa keessa taa'e ija koofannoo keerra kaa'e garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Afurri Waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiiti. Namni isa qabu homattuun irratu illalisaa beela'uun deebotu. Afurri Waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiiti. Namni isa qabu. Hallelujah, maqaan Waaqayyoo kan ulfaatu haa ta'u. Arrallee karaa kanaan akka wangeela Waaqayyoo walitti dubbannu waan Waaqayyo garaa kiyya keessa kaa'ee dubbachuudhaaf dhufee jira. Faarfannaa kana caqasaa wajjin turra. Namoonni amma seenanitti ulfinni Gooftaaf haa ta'u wajjin turra. Afurri Waaqayyoo. Hallelujah. Ala ulfaataa keessa taa'e ija koofannoo keerra kaa'e garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Haala rakkisaa keessa taa'e ija koofannoo keerra kaa'e garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Afurri Waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiiti. Namni isa qabu homattuun irratu illalisaa beela'uun deebotu. Afurri Waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiiti. Namni isa qabu homattuun irratu illalisaa beela'uun deebotu. Amen, amen. Haala yeroo laaltee mucaa konnayini abdiin kutaatini simboosu sindiso si wajjinan jira homa sodaatini. Haala yeroo laaltee mucaa konnayini abdiin kutaatini simboosu sindiso si wajjinan jira homa sodaatini. Jedhee na jabeessa abdii natti odeessa afurri kee. Kanaaf sin faarfadha keessi koo nagaadha galata kee. Jedhee natti odeessa abdii natti odeessa afurri kee. Kanaaf sin faarfadha keessi koo nagaadha galata kee. Afurri Waaqayyoo afura nagaati kan boqonnaa kan aara galfiiti. Namni isa qabu homattuun irratu illalisaa beela'uun deebotu.
Hallelujah, maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Attam jirtanii saba waaqayyoo qulqulloota waaqayyoo warri guyyaa har'aallee deebitanii dubbii waaqayyoo walii wajjin akka qoodannuu fi carraa waaqayyo nuu kenne waliin qoodachuuf warri dhuftan hundumti keessaniyyuu gooftaan dabalee isinaa eebbisu. Maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Har'a sagalee waaqayyoo keessaa akkuma yeroo darbee waa'ee wangeela isa jiraataa dubbachuu barbaada. Wangeela isa jiraataa, wangeela haalli hin geeddarreen, wangeela bara baraan jiraatu dubbii waaqaa keessaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Har'a waa'ee hafuura qulqulluu ilaalla. Hafuurri qulqulluun eenyu kan jedhu wajjin ilaalla. Hafuurri qulqulluun kun eenyu? Hafuura qulqulluu kana akkamitti ilaalla kan jedhu. Akkuma beekamu kiristaanonni warri gooftaa duukaa bu'anii hafuura waaqayyoo akkaataa itti amanan qaban. Waaqayyoo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jennee amanna. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Hafuurri waaqayyoo abbaa wajjin wal qixa. Hafuurri waaqayyoo ilma wajjin wal qixa. Amalli isaanii tokko, yaanni isaanii tokko, mul'anni isaanii tokko, adeemsi isaanii tokko, kaayyoon isaanii tokko. Kan waaqayyoo isa ardiif samii uumeeti. Kanaaf hafuura waaqayyoo akkamitti hubannaa? Waaqayyoo hafuura qulqulluu hubachuun maal nu fayyada kan jedhu ilaaluun nu barbaachisa jechuudha. Hafuura waaqayyoo hubachuun egaa dubbiin waaqaa ifa godhee waan lafa kaa'u qaba jechuudha. Wanti tokko wanti nu irraa beekuun nurra jiru waaqayyoo yeroo duraan ardiidhaaf samii uumu waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko waaqa sadii miti waaqa tokko. Warri nuti kiristaanaa waaqa sadii waaqa san kan jedhu inni soba. Waaqni waaqa tokko garuu akkaataan inni biyya lafaa irratti mul'atee fi akkaataan hojii isaa biyya lafaa irratti raawwate yeroodhaa gara yerootti yeroo qabaa jechuudha. Akkaataa itti mul'ate qabaa jechuudha. Akkaataa ofii isaa itti ibse qabaa jechuudha. Waaqayyoo yeroo jalqaba ardiif samii uumeetiin jedhu nama yeroo uumu koottaa gadi buunee nama akka bifa kennaatti uumna yeroo jedhu kun maal mul'isa? Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluun akka tokko ta'an mul'isa jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa macaafa qulqulluu kana keessa yeroo deemnee qo'annee ilaallu waaqayyoo yeroo ardiif samii uumu wanta ardii kana irra jiru hundumaayyuu erga uumee amma gaafa cubbuun biyya lafaa keessa seenutti yeroo cubbuun biyya lafaa keessa seenutti waaqayyo egaa qulqullummaa isaatiin namoota wajjin qunnamtii ga'aa akka qabaataatiin ture dubbii waaqaa nutti hima jechuudha. Amma yeroo laalleetiin jennu waaqayyo yeroo biyya lafaa irratti namoonni cubbuudhaan qabamanii yeroo gara yerootti namoota isaa kaasuudhaan namoota isaa erguudhaan raajota isaa erguudhaan ergamoota isaa erguudhaan gara namoota ergaa barbaachisaa ta'e hundumaayyuu geessaa akka ture dubbii waaqaa nutti hima jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Namootatti haala akkasiitiin qunnamaa akka tureetiin jedhee arguu hin dandeenya jechuudha. Egaa yeroon kun yeroo darbeetiin jedhu yeroon kun dhumatu yeroo gara raajotaa karaa ergamootaa nama tokko tokkoon egaa fakkeenyaaf isinitti himuudhaaf dubbii waaqayyoo keessaa seera ba'uu 3 keessatti Muusee kaase waaqayyo. Muusee yeroo kaase Muuseen kun saba waaqayyoo akka geggeessuuf jechuudha. Muusee yeroo waamu waaqayyo mul'ata wajjin waame jechuudha. Mul'anni maalinne iddoo ga'umsaa bakka ga'an qaban ture. Sabi cunqursaa jala jiru, sabi gabrummaa jala jiru, sabi dhiibbaa jala jiru, dhiibbaa seexanaa jala jiru akka bilisa ba'uufi jedheetiin Muusee hin ergamaa ta'e. Muuseen raajii afaan waaqayyoo dubbachuudhaaf gara saba isaatti ergamee jira.
saba isaa akka geggeessuuf saba isaatti ergame jechuudha. Egaa yeroo ergameetiin jedhu sanitti egaa Waaqayyoo isatti hin dubbata ture innillee hin hima. Waaqayyoo isatti hin dubbata ture innillee hin hima. Isatti hin dubbata hin hima. Sagalee isaa akkasiin dabarsaatiin ture. Ittuma fuffeetiin Waaqayyoo hin hima. Karaa Abrahaam illee Waaqayyoo ergaa qaba ture. Karaa warra raajota, karaa Hisqeel, karaa Isaayyaas, karaa baay'ee Eeliyaas fa'aan namoota kanneen hundumaanuu Waaqayyoo isaanii tokko tokkoon namoota kanneen waamaatiin itti dubbachaa akka ture hin argina jechuudha sagalee Waaqayyoo keessatti. Egaa amma yeroo Waaqayyoo raajii isaa keessatti inni gara fuula duraatti raawwachuudhaaf jedhu kakuun inni haaraa inni galuudhaaf jedhu sun raawwatamuuf yeroo deemutti karaa raajotaa dubbii isaa akka himeetiin jedhe yeroo darbe wajjin ilaallee ture Isaayyaas keessatti. Maal inni sunis mootummaa bara baraa mootummaa isa cimaa ta'e ijaaruudhaaf mucaan nuuf hin dhalateeraa jedheetiin dubbata. Dhalateera jedhee dubbate Isaayyaas. Dhalateera jedhe. Hin dhalataa miti. Waa'ee isa amantiidhaan ilaalaa ture jechuudha. Dhalatee amantiidhaan fudhata. Amantiidhaan fudhanna jechuudha. Wanta Waaqayyo nutti himu amantiidhaan fudhanna. Amantiidhaan galanni Gooftaaf haa ta'u. Dhalateera jedhe. Egaa biyya lafaa irratti Gooftaa Yesuus dhalatee argamee biyya lafaa irra deddeebi'ee wangeela barsiisee mootummaa Waaqayyoo mul'isee erga jedheen booda amma egaa inni qaami Waaqayyoo inni lammaffaan ilma jechuudha. Qaami Waaqayyoo inni lammaffaan ilmi biyya lafaa irra hin ture. Waggaa 33 walakkaaf biyya lafaa irra ture jechuudha. Yeroo kanatti mootummaa Waaqayyoo isa qulqulluu isa jiraataa bara baraa ta'e san mul'isuudhaaf hin mul'ate galanni Gooftaaf haa ta'u. Hin mul'ate biyya lafaa irra hin deddeebi'e. Hin barsiise isaanitti garsiise waan garsiisuu isaa irra jiru jechuudha. Ulfinni Gooftaadhaaf haa ta'u. Erga kana godheen booda immoo xumura hojii isaatitti xumura isaa yeroo hojii isaa xumuree jedhutti Waaqayyoo ilmi Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos kakuu yookiin abdii isaaniif gale jechuudha. Abdiin inni isaaniif gale maal inni amma an deemuun narra jira. Wangeela Yohaannis 14 an deemuun narra jira. Deemee amma maal godha? Iddoo isiniif qopheessa. Erga isinii iddoo qopheesseen booda ammoo deebi'eetiin isin fudhadha. Amma sanaaf ammoo garuu kan yeroo hundumaayyuu isin wajjin turu kan isin geggeessu, kan isin barsiisu, waan ani isin barsiise hundumaayyuu kan isin yaadachiisu hafuura Waaqayyoo humna haaraa isiniif hin ergaa jira galanni Gooftaaf. Humna haaraa. Abdiin inni galeessa kana ta'e asirraa kana hafuura Waaqayyoo waa'ee hafuura Waaqayyoo barachuudhaaf beekuudhaaf egaa asirraa kana jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoostu abdii ilmaan namootaatiif gale jechuudha. Mishiin isaa erga xumureen booda wanta raawwate waa hundumaa yoo isaan barsiiseen booda gara abbaa isaatti yeroo deebi'uudhaaf jedhutti humna gara biraa kan isin gargaaru kan isin wajjin turu kan yeroo hundumaayyuu isin barsiisu waan ani isin barsiise hundumaayyuu kan isin yaadachiisu kan humnaan isin guutu kan isin gargaaru isiniif hin ergaa jedhe. An garuu deemuun narra jira yoo kun an deeme malee kun hin raawwatu jedhe. Egaa eessa deemta jedhanii baay'ee gaafiidhaan guutamanii turan duuka buutonni isaa. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaataa haa ta'u. Egaa maal inni asirratti humni sun eenyuudha? Humni Kiristoos abdii ilmaan namootaatiif gale sun eenyu? Inni sun hafuura Waaqayyoo akka ta'e wajjin ilaaluu hin dandeenye. Hafuurri Waaqayyoo qaama isa sadaffaa Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu qaama isa sadaffaa jechuudha. Qaama tokko egaa akkaataa itti maaliif mee namoonni waa'ee dubbii Waaqayyoo irraa beenne as keessa akka dhamaaneef maal jechuudhaaf Waaqayyo matu yeroo gara yerootti gara biyya lafaa irratti bifa isaatiin mul'ataatiin akka tureetiin jedha. Yeroo duraaniin qaama ofii isaatii utuu hin mul'ifne eenyutti illee utuu hin mul'anne maaliif Waaqayyoon namatti mul'achuu hin danda'u. Namni Waaqayyoon arguu hin danda'u. Maal jennaan namni cubbuu waan qabuu fi Waaqayyotti mul'achuu hin danda'u. Waaqayyoon arguu hin danda'an namni cubbamaan
Kanaaf jecha maal inni duumessa keessaan itti dubbataa ture Waaqayyo kakuu moofaa keessatti. Duumessa keessaan namootatti mul'ataa ture. Musee gaara gubbatti ibidda keessaan itti mul'ate sagalee Waaqayyo akka nutti himutti. Egaa amma yeroo Waaqayyo gara dhumaatitti jechuudha. Yeroo mishiini isa dhumaa isa xumuraa ilma isaa tokkicha dabarsee yeroo kennutti garuu qaamaan biyya lafaa keessa argamu isa ture. Qaamaan foon uffateet anaafis hin fakkaateet biyya lafaa irratti argamu qaba. Inni Waaqayyo dubbii Waaqayyo Filiphisiyoos 2:5-11 yeroo dubbiftaniitiin jettan sagalee Waaqayyo inni humna ilame waan angoo isa abbaa isaatiin wal qixxeessu hundumaayyuu dhiisee gara biyya lafaatti hin dhufe of gaddeebiseeti sagalee Waaqayyo isa kana dubbata jechuudha. Waaqayyo abbaa isa wal qixa isa godhe sana hundumaayyuu dhiisee gara biyya lafaa hin dhufe. Yeroo biyya lafaa dhufu anaafis hin oolchuudhaaf, anaafis hin fayyisuudhaaf, anaafis hin karaa ta'uudhaaf, anaafis hin ammoo dukkana keessaa oolchuudhaaf biyya lafaa irratti mul'achuu isa jira. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Isa kana nama hubateetu egaa. Nama hubateetu mootummaa Waaqayyoo wajjin wal arguu danda'a. Mootummaa Waaqayyoon kan wal arguu danda'u. We can only see the kingdom of God only if we introduce ourselves with Christ Jesus and receive the power of Holy Spirit. There's no other way. People cannot see the kingdom of God unless they are born of the Spirit of God. Unless they are changed through the Spirit of God. Hafuura Waaqayyooti yoo geeddara malee, hafuura Waaqayyoo fudhatan malee, mootummaa Waaqayyoo wajjin wal arguun hin danda'amu. Namni yoo lammaffaa hafuura deebi'ee dhalate malee mootummaa Waaqayyoo arguun hin danda'amu. Maaf mootummaa Waaqayyoo kan arguu dandeenyu hafuuraan. We can only see the Spirit through the Spirit, the kingdom of God. We can only see the kingdom through the Spirit. If we are born of the Spirit, we are able to see the kingdom because God reveals to his own his kingdom. Praise the name of God. Hallelujah. Maqaan Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. As keessa namoota afaan kennan dandeenye waan argaa jiruufi qoosii afaan Faranjii wal keessa makeetiin dubbataa jira. Dhiifama naa godhaati. Egaa maal inni wanti jechuu barbaade? Hafuurri humni inni Waaqayyo nu dhiise suni Kiristoos Yesuus kan nu dhiise sun nu akka mootummaa Waaqayyooti qabamnee hubannaa mootummaa Waaqayyoo akka qabaannuu fi humna nu gargaaru san nu dhiise jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo isa kana. Namni hafuura Waaqayyoo kana waliin barre, waliin beenne, humna isaa kan hubanne, humna isaa kan fudhanne wangeelaan faallaa ta'aatiin deema jechuudha. Namni wangeelaan faallaa ta'uuf yoo hafuura Waaqayyoo hubachuu dadhabuu irraan kan ka'e jechuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Egaa maali? Aniifis egaa humna hafuura Waaqayyoo hubachuu nu barbaachisa jechuudha. Humna hafuura Waaqayyoo fudhachuu nu barbaachisa. Kan hin fudhanne egaa galanni Gooftaaf haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos an amma deemuun narra jira. Yoo deeme garuu humna gara biraa kan isin jajjabeessu, kan isin barsiisu, kan yeroo hundumaayyuu isin wajjin ta'u, waan ani isin barsiise hundumaayyuu kan isinitti himu, isiniifannaan ergaa jedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Akkuma jedhe sana ammoo hin dubbatee hin erge. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis 14:26 irratti inni isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun inni abbaa maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isinin barsiisaa, waan isinitti hime hundumaas isin yaadachiisaa. Wangeela namni hubate, namni dubbifate yoo hafuura Waaqayyoo fudhate malee hubachuu hin danda'u, yaadachuu hin danda'u. Okay? Only when you receive the Holy Spirit, only when we are born of the Spirit of God, we are able to remember what the Bible teaches us. What the Holy Spirit, what God teaches us through the Bible. By receiving only the Spirit of God, the power of the Holy Spirit. If we don't receive the Spirit, if we don't receive the Holy Spirit, okay, we cannot remember the word. It's hard to remember the word. That's what Jesus said. Jesus promised that.
He promised that I will send you another power. The power that would make you to remember the things that I taught you. Akkas jedhe sagalee waaqayyoo keessa waan ani isin barsiise hundumaayyuu kan isin yaadachiisu. Iddoo biraatiin sagalee waaqayyoo kan hin jiru. Waan dubbattaniif warra isin ari'atan afoo dhaabattanii murtiidhaaf yeroo isin dhiyeessanitti waan dubbattaniif hin yaadinaa. Hafuurri ani isiniif ergu sun ammoo waan dubbattanillee isin yaadachiisaa jedha galanni gooftaaf haa ta'u. Inni kun ragaadha. Inni kun ragaadha. Istifaanos fa'aa yeroo gara ari'atamanii murtii afoo dhufan du'aaf yeroo qophaa'anii jedhanitti hafuura waaqayyootiin geggeeffamaniitiin dubbachuu isaanii irraan kaka'e manni samii hundumtuu hin baname. The heaven was wide open. The heaven was wide open. Istifaanos yeroo sanitti Kiristoosiin mirga abbaa isaa taa'ee yeroo argee jira sagalee waaqayyoo hojii ergamootaa keessatti yeroo ilaaltaniitiin jettan galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf hafuurri waaqayyo matammaa isaatu. The Holy Spirit is himself is God. God, the Holy Spirit, the Son and the Holy Spirit, they attribute the same. They are not different. They are only one God. But revealed himself in various times. Okay? Akkasitti of ibse, akkasitti of mul'ise. Isa akkasitti hubachuun barbaachisa jechuudha. Amma yeroo ammaa kana anaafisnii fi hafuurri waaqayyo inni waaqayyo ta'e matammaa isaatu waaqa isa ta'e. Maqammaa isaatu waaqa isa ta'e yeroo ammaa kana yeroo fudhanneetiin jennu yeroo isa fudhanneetiin jennu inni nu keessa jiru suni waaqa ta'uusaa fudhannaa jechuudha galanni gooftaaf haa ta'u. Waaqa ta'uusaa fudhanna. Yesuus kan ulfaate haa ta'u. Kanaafuu hafuurri qulqulluun isa kana jedhu. Isiniif ergaa jedhe waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos. Isiniif erga. Egaa yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos dabarfameetiin warra Yihudootaatti dabarfameetiin murtiidhaaf yeroo dhiyaatutti duuka buutonni isaa hundumtu irraa baqatanii sagalee waaqayyo. Hundumtu irraa baqatan. Amma dhumaatti garuu kan duukaa deemeetiin yeroo inni qabameetiin jedhu san kan faanaa deemaatiin ture keessaa inni Phexros isa jedhamu. Phexrosiin kunuyyuu duukaa deemeetti haa ta'uyyuu malee of hin ibsine ture. Sodaa irraan kaka'e of hin ibsine. Egaa of hin ibsine. Amma yeroo saniitti hafuurri waaqayyoon buune isaan jajjabeessu kan jajjabina isaaniif kennu yeroo saniitti hin buune maaf Kiristoos waan isaan waliin jiruuf jechuudha. Amma yeroo saniitti maal jennaani waaqayyoo hafuura sodaa kan inni nama keessaa baasu yeroo hafuurri waaqayyoo dhalate nama keessatti galanni gooftaaf haa ta'u. Egaa Phexros achirraan egaa maal ta'e in sodaate sodaarraan kaka'e wanti Kiristoos jedhe sun utuu lukkuun yookiin indaaqqoon si'a lamaa utuu hin iyyini ati si'a sadi na waakkattaa yookiin nagantaa jedheetiin dubbate. Inni sun hin raawwate galanni gooftaaf haa ta'u. Haa ta'u immoo erga du'ee du'aa ka'ee guyyaa 40 isaa wajjin erga tureen booda garuu deebi'ee isaan barsiise isaan yaadachiise waan hundumaayyuu. Erkasii gara abbaa isaatti hin deeme. Guyyaa 50ffaatti garuu guyyaa 50ffaatti hafuura isaa deebi'ee erge galanni gooftaaf haa ta'u. Hafuura isaa san isa deebi'ee ergame san galanni gooftaaf haa ta'u. Hojii ergamootaa keessaa akkana jedha sagalee waaqayyoo. Hojii ergamootaa 2 yeroo ilaalleetiin jedhu isa kana argina jechuudha. Jarri kun warri kanaan dura sodaadhaan guutamaniitiin jedhan. Waaqayyo abdii isaaniif galeera. Waaqayyo egaa gara abbaa kiyyaa deemeetiin humna isinii erga jedhe sun hin deeme. Yeroo inni deemetti garuu maaltu ta'a? Jarri kun baay'ee sodaadhaan guutaman. Ari'atamuun sun akka Kiristoos irra ga'ee sun nurra ga'innaa laata? Hidhamuun sun nurra ga'innaa laata? Tumamuun sun nurra ga'innaa laata? Kan jedhuudhaan baay'ee yaadda'u turan. Haa ta'u garuu maali? Yeroo kanatti abdiidhaan waaqayyoon hin eegaa turan jedha sagalee waaqayyo. Utuma isaan eegaa jiranii akkana jedha sagalee waaqayyo. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pentekoostee jedhamee beekamu yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turanii. Dhimma huursaa waaqarra akka bubbee bubbisutti hin dhaga'ame.
bubbeetti akka bubbeetti kan bubbisu hin dhagame. Galanni gooftaaf haa ta'u. Hin dhagame. Manicha isaanii keessas jiranitti hin guute. Duraan dursee Waaqayyoo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee. Ilmi isaa ammoo biyya lafaarra erga tureen booda abdii gale. Abdiin sun ammoo humna isiniif hin ergane. Humni ergameef sun ammoo hin dhufe. Isa yoo dhufeetiin jedhu bifa kanaan akka dhufeetiin jedheen argine. Humna guddaadhaan hin guutame. Manni isaa hin guutame jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Humnaan hin guutame mana isaanii. Akka bubbeetti bubbisee isaan keessa. Yeroo sanitti maal godhe hafuurri Waaqayyoo? Sodaa isaan keessaa baase. Roobmuu isaan keessaa baase. Isaan amma maal ta'an hin geeddaramanii jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf hafuura Waaqayyootiin guutamuun geeddarumsa fida. Complete change. Geeddaramsa fida jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Hafuura Waaqayyoo fudhachuun, amananii fudhachuun, isaan lammaffaa deebanii cuuphamuun. These people, they got baptized again. Bishaaniin cuuphamanii turan. Amma immoo hafuura qulqulluudhaan cuuphamanii jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo isaan irra hin boqote jedha sagalee Waaqayyoo. Iddoon yeroo isaan irra boqotu mataa isaanii irra akka biddaa kan jirutu isaan irra boqotee jedha sagalee gooftaa. Isaan irra hara baafate. Isa kanaan hin guuttaman. Humna kanaan hin guuttaman. Akkuma abdii galameef sana humni kun hin dhufe. Humna kanaan humni kun yeroo dhufeetiin jedhu garuu maal godhe? Isaanin kakaase jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf isaanin kakaase. Mooraalii isaanii hin kakaase. Isa kanaan dura sodaatanii turan. Deebanii nullee akkuma Kiristoos nu godhuudhaan, nu hidhuudhaan, sodaadhaan kan isaan guutee jiru. Hafuurri Waaqayyoo sodaa nama keessaa baasa. Hafuurri Waaqayyoo jaalalaan nama guutu. Hafuurri Waaqayyoo namoonni yoo nama ari'atanillee, nama jibbanillee, jibba sani jibbaan utuu hin taane jaalalaan deebisuudhaan nama gargaara jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo namoota nu ari'atanii iyyuu karaa kamiin iyyuu nu ari'atanii dhiifansa godhuudhaan amma yeroo ammaa kanatti baay'ee sammuu namootaa keessa kan yaadaa jiru kan deemaa jiru nan beeka. Ulfaataa akka ta'e illee nan beeka. Garuu hafuura Waaqayyootiin hin danda'ama. Galanni gooftaaf haa ta'u. Wanta ulfaataa naannoo keenyatti deemaa jiru. Wanta ulfaataa qilleensa naannoo keenyatti deemaa jiru. Biyya keenya keessatti deemaa jiru. Addunyaa keessatti deemaa jiru. Kanarraan akkamiin kana godhuu danda'ama jettanii gaafii guddaadhaan kan guutamaa jirtan yoo jiraattanii humna Waaqayyootiin hin danda'ama. Gaafa isatti hirkatan, gaafa isa amananiitiin jedha Waaqayyo ammoo jijjiira waan hundumaa jijjiiree argineera. Jijjiiree argineera. Waaqayyo waan hin danda'amu jedhamee hundumaayyuu Waaqayyo yeroo isaatitti garagalchee argineera. Jissee argineera. Waan nutti ulfaateera kana gooftaa nu baachuu hin dandeenyu. Inni kun nutti ulfaateera jennee irraa yaaddaatiin turre hundumaayyuu Waaqayyo nurraa jissee argineera. Ammallee hin danda'a Waaqayyo sanuma. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ammas hin danda'a. Humna isaati maaltu isa dhibe? Garuu isin warri yaaddoo qabdan, isin warri gara kiyya koottaa jedhama sagalee Waaqayyo. Ba'aa keessan hundumaa wajjin gara kiyya koottaa. Ba'aa keessan lafaa gaa koottaa hin jedhe. Ba'aa qaabadhaa koottaa. Yesuus kan ulfaate haa ta'u. Kanaafuu gaa hafuurri Waaqayyoo qaama Waaqayyooti jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo Waaqa matammaa isaati. Kanaaf wanti inni hojjetu hojii mootummaa Waaqayyoo isa bara baraan jiraatu. Alfaaf Omeegaa. Isa jalqaba isa dhumaa isa ta'e mootummaan isaa isa san isa dhuma hin qabne galanni gooftaaf. Isaayyaas keessatti dubbatan mootummaan isaatii dhuma hin qabu jedha sagalee Waaqayyo. Mootummaa saniin kan wal nu quunnamsiisu argamuu hafuura Waaqayyooti. Mul'achuu hafuura Waaqayyooti. Hafuuraan dhalachuu santuu mootummaa Waaqayyootiin akka wal arginu. Maal jedha sagalee Waaqayyoo? Efesoon keessa yeroo ilaaltan hafuura isa yeroo fayyinaatiin itti caapheffamtan san of akkatti hin gaddisiisinaa jedha. Hafuura Waaqayyoo hin gaddisiisinaa jedha sagalee Waaqayyo. Hafuura Waaqayyoo hin gaddisiisinaa, Waaqayyoon hin gaddisiisinaa jechuudha. Waaqayyo isinitti hin gaddin jechuudha. Nutti hin gaddin Waaqayyo. Hafuura inni caaphaa kenna jechuudha. Fayyina kennaaf kan nu caapheffamnee maal inni hafuura Waaqayyoo fudhachuudhaan, hafuura Waaqayyootti amanuudhaan. Namoonni tokko hojiin hafuura qulqulluu amma yeroo bara ayyaana 50ffaa yookiin bara Pentekostee san ta'ee raawwateera jedhanii warra amanan jiru. Inni kun dogoggora.
amma ammaattiyyuu hin hojjetaa. Warra amananii fudhataniif, warra isatti amananii isa duukaa bu'aniif ammayyuu hojjeta. Sa'aatii kanaayyuu hojjeta. Ammaa sa'aatii kanaayyuu anaan mataa kiyyaayyuu kana gargaara hafuura kana galanni gooftaa faata. Kana dhaabe hafuura kana. Kana jiraachise hafuura kana. Utuu akka yaada diinaatii dhaabachuu hin danda'u. Utuu akka yaada seexanaatii dhaabachuu hin danda'e. Garuu hafuurri Waaqayyoo nama dhaabsisa, nama deemsisa galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf hafuura kanatti hafuura kanaa wal baruun baay'ee barbaachisaa obboleewwan kiyya. Hafuura kanaa wal baruun tokko namoonni tokko bakka cuuphamneerraa bishaaniin cuuphamneerraa kanaaf hafuura Waaqayyoo maali maqaa abbaa namaa hafuura qulqulluu jedhamee nu cuuphaniira inni kanaaf maali jedhanii warra yaadantu jira. Inni kunis dogoggora. Inni kunis dogoggora. Lammaffaa deebanii dhalachuu jechuun bishaan keessa gallixanii jalaa ol baanii taa'uu jechuu miti. Hafuura Waaqayyoo fudhachuu jechuudha. Hafuura Waaqayyoo kan ittiin fudhannu ammoo maaliidhaan beekamaa? Firii isaatiin beekama jechuudha. Fakkeenya wayii isinitti dubbachuu barbaada. Sanyii boqqollaa fudhattani. Amma fakkeenyaaf sanyii boqqollaa. Sanyii wayii qamadii ta'uu danda'a, xaafii ta'uu danda'a, yookiin dinnichaa ta'uu danda'a. Yeroo lafa jala seeneetiin jedhu sanyiin inni jalqaba isin lafa jala dhaabdan suni kan facaaftan sun maal ta'uu qabaa? Du'uu qaba jechuudha. Ofirraa du'uu qaba. Deebi'ee sanyii biraa baay'isee ba'uudhaa fi du'uu qaba. Utuu hin duune sanyiin sun deebi'ee hin ba'u. Yoo achumatti utuu hin duune gogee homaa gatii hin qabu. Garuu gaafa du'ee jedhee maal ta'a? Hin bayaa, hin mutaa, mutee ammoo maal ta'a? Hin bayaa jechuudha. Hin mul'ata bakka. Hin lalisa. Lalisee yeroo jedhu maal ta'a? Sanyii biraa inni tokko ture amma maal ta'a? Akkuma sanyii adda addaatiin adda adda ta'a. Meeqa akka dhaluu isarra jiru. Qamadiin meebii 50 dhaluu dandeetti. 40 dhaluu dandeetti. Qamadiin tokkotti 40 dhaluu dandeetti. 50 dhaluu dandeetti. 20 dhaluu dandeetti. Akkuma wannaati. Akkuma sanyiiti. Egaa boqqollaan akkasuma. Boqqollaan hamaamoon lamaafaa sadifaa ka dhalutu jira. Hamaamoon tokkochi meeqa qaba sanyii tokkotti ma facaafte garuu maal ta'e? Inni jalqabaa facaafte sun garuu maal ta'uu qaba? Du'uu qaba. Akkasuma jireenyi keenyas deebi'ee yeroo Kiristoosiin gaafa ol arginu gaafa cuuphamnu jechuun du'uu qabna jechuudha. Foon keenyarraa du'uu qabna. Yaada keenyarraa du'uu qabna jechuudha. Deebineeti lammaffaa deebinee yeroo gooftaa wajjin wal barru hafuura Waaqayyootiin maal taana? Guddachaa deemna jechuudha. Achiin booda Waaqayyoo hafuura isaa nurratti dhangalaasuu jalqaba jechuudha. Namoonni nuu kadhatu akka kun waldaatti adda adda ta'uu danda'a. Waldaa tokko tokkotti namoonni harka namarra kaa'uudhaan Waaqayyoon hafuura Waaqayyoon akka guutaman namoonni amantiidhaan Waaqayyoon yeroo kadhataniit harki irra kaa'amee yeroo kadhatameef hin jedhe hin guutamu. Akkanuma ammoo hafuurri Waaqayyoo ammoo namni harka irra kaa'ee dhiisee hafuurri Waaqayyoo akkanumaan nu guutu baay'ee galanni gooftaaf haa ta'u. Yesuus kan ulfaate haa ta'u. Egaa kanaaf hafuura kanaa wal beekuun baay'ee barbaachisa. Warri hafuura qulqulluun fudhanne wangeelli galuuf hin danda'u. Galuuf hin danda'u. Maal jennaani kan waan ani isin barsiisa isin ibsu isin bira akka turuu fi isin erga inni jedhe isa sana yoo fudhanne wangeela hubachuun hin dhiba jechuudha. Baay'ee dhiba. Ittiin jiraachuun illee dhiba. Akka nama gaara dhiibee ta'a wangeelli. Itti ulfaata bakka. Kun akkamitti dandamaa kan jedhudha. Akkuma Phaawulos jedhe waan hundumaa Kiristoosiin gochuu hin danda'a inni jedhe. Maaliif kana waan amaneef hafuura waan wal argateef humna waaqaatiin waan wal argateef isa kana jechuu danda'a jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Har'a hubannaan waa'ee hafuura qulqulluu keessan hagam akkamitti hubattudha. Gaafiin guddaan deebitanii akka sagalee Waaqayyoo keessa akka ilaaltanii. Hafuurri Waaqayyoo argamuun isaa maal inni wanti bu'aan isinii fidu kan jedhu ilaaluu nurra jira jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo hojiin hafuura qulqulluu. Barumsa baay'ee dheeraadha garuu hojii hafuura qulqulluu hubachuun baay'ee. Biyya lafaarra waldaan kiristaanaa hojii hafuura qulqulluutu hojjeta hojii. Namoonni sababa ta'an malee Waaqayyoo karaa hafuura isaa namoota kakaasee haala akkasiitiin hojii isaa hojjeta. Namoonni hafuura Waaqayyootiin yoo guutaman malee yookaan foon.
yeroo baay'ee biyya lafaa kanarratti jeequmsi garaagaraa waldaa keessattis karaa adda addaas wanti ta'uu maal inni namoonni hafuura waaqayyootiin guutamuu dhiisuu irraan kan ka'e yookiin kaayyoon wangeelaa kaayyoon walitti qabamaa ijoollee waaqayyoo waldaa kiristoosiin maal akka ta'e wallaaluu irraan kan ka'e inni kun tokko inni kun ammoo mul'ata dhabuu irraan kan ka'e maaliif sagalee waaqayyoo sabni mul'ata hin qabne namni mul'ata hin qabne gadhiisii ta'aa jira sagalee waaqayyoo kanaafuu hafuura waaqayyootiin wal arguun hafuura waaqayyootiin wal arguun tokko jireenya mootummaa waaqayyoo keessa yeroo jiraannu warra bu'aa buusuu danda'an taanee argamna jechuudha. Warra firii ga'aa ta'e firii barbaachisaa firii namoonni irraa gammaduu danda'an qabaachuu dandeenyu ta'uu dandeenya jechuudha. Galanni gooftaa baata. Aniifis akkasitti fudhanne hafuura waaqayyoo fudhanne galanni gooftaa baata. Kanaaf har'a hafuura waaqayyootiin waaqayyoo abbaa ilma hafuura qulqullu sadan waaqa tokko isaan kan addaan baafnee laaluu hin dandeenyu jechuudha. Egaa laaluu hin dandeenyu. Namoonni barsiisa sobaa warri barsiisan hin jiran. Amma kiristoosiin warra fudhannetu jira. Barsiisa akkasii warra barsiisantu jira. Waaqayyo tokko jedhanii kiristoosiin warra hin fudhanne jira. Barumsa akkasii tokko. Isa kana qajeelfama akkanaallee kan nuti karaa qajeelaa irra kan deemuu dandeenyu kana gargaaru hafuura waaqayyootii jira. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf hafuurri waaqayyoo yeroo isaan irra bu'ee jira sagalee waaqayyoo. Lakkoofsa 3 fufnee arraba ibiddaa kan fakkaatu isaanii mul'atanii gargar tamsa'anis wanta akka arraba ibiddaa kun tokko tokko isaanii irra hin taa'ani. Yommus hundumti isaanii afaan qulqulluudhaan guutaman hafuura qulqulluudhaan hin guutamaniidha. Soo guutamuutu jira jechuudha. Hafuura waaqayyootiin guutamuutu jira jechuudha. Hafuura waaqayyootiin yoo guutamte wanti si keessaa ba'u karoora hafuurri waaqayyoo siin hojjechuu barbaadu malee waan gara biraas keessaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Yeroo baay'een dubbadha waldaa keessattis namni yoo nyaatee quufe malee deeffachuu hin danda'u. Wama nyaatte deeffattallee ammallee namni wama nyaate deeffata. Nyaanni ati deeffattu ammoo maal akka nyaattellee deefuu kan keetiin namoonni beekuu hin danda'an. Maal akka nyaatteertu nyaata akkamii akka nyaataa jirtu namni deefuu kan keetiin namoonni addaan baasanii beekuu danda'an jechuudha. Deefuu kan keetiin. Kana jechuun maal jechuu barbaade fakkeenya kana wanti fudhadheef. Haasaan kenna maal akka nyaanne eessa akka oolle akkami akka deemaa jirru addaan baasee nu eenyu akka taane addaan baasee nu ibsa jechuudha. Har'a akkamiin beekamuu barbaaddan? Akkamiin beekamuu barbaaddan? Akka waaqayyootti si waametti, akka itti hafuura waaqayyootiin wal argitanitti, akka jaalala waaqayyootiin isin geggeessuu barbaadutti isa kana filmaanni keessa isa kana ta'an filmaata gaarii godhattani. Galanni gooftaaf haa ta'u. Filmaata gaarii godhattani. Kanaaf dhaabatanii haala akkasiitiin waaqayyoo wajjin lakkoofsa 4tti yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabanii. Afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Kennaa hafuura qulqulluuti jechuudha kun inni kun. Kennaa hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu namootaallee kennaa jechuudha. Galanni gooftaaf kennaa. Kennaa garaagaraa kenna. Kennaallee tokko miti. Kennaa baay'ee adda addaa kenna jechuudha namoota. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf egaa hafuura qulqulluu fudhatanii yennaan kennaa argachuun illee ittaanee dhufa jechuudha. Waamamuun illee ittaanee dhufa jechuudha. Akka waamamaniitti deddeebi'uun illee ittaanee dhufa jechuudha. Kanaafuu jarri kun maal ta'anii hafuuraan hin guutamanii akka hafuurri kennetti ammoo afaan garaagaraa dubbachuu hin jalqabanii inni Phexros kanaan dura sodaataa ture sin inni Phexros inni kanaan dura sodaataa ture yeroo Kiristoos fannifamuuf dhiyaatutti dubartittiin itti dhiyaatee inni illee isa wajjin ture yeroo lakki dubartiin nan isan beeku jedhee kawaakate sun gaafa humna waaqaatiin guutamu gaafa hafuura waaqaatiin guutamu garuu inni jalqaba ka'ee wangeela lallabe Phexros jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u.
Phexros. Kas sodaachise. Kas hidhee si qabeeru yoo jiraate. Kammaan kan akkamitti hin ta'u ani hin danda'u jettee abdii kutattee kan jirtu yoo jiraatte. Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan guutamtee kadhattee Waaqayyo deebisee humna isaatiin jabeessee akka si dhaabu nan amana. Nan amana. Dhugaa. Dubbiin waa'ee mana Waaqaa keessa waggaa 100 turu miti. Dubbiin waa'ee hafuura Waaqaatiin wal arguudha. Dubbiin waa'ee kanaan dura abbootiin kiyyaa kiristaanaa yookiin warra gooftaa beekan jechuu miti. Dubbiin waa'ee hafuura Waaqaatiin wal arguudha. Gooftaa waliin adda wal arganii, gooftaa waliin wal baratanii, deebalee dhalateet akka sagalee Waaqayyootitti barumsa sagalee Waaqayyoo baratee kadhannaadhaan jabaatee namni jedhe garaa isaa qopheesseennaan hafuurri Waaqayyoo nama sanirraan midhaassee akka hojjetu beekamaadha. Bara dheeraa miti lakkoofsiisuu miti mana Waaqaa keessa jiraatanii. Bara dheeraa jiraanne kana keessatti maal gooneerraa? Bu'aa maal buuseera mootummaa Waaqayyootitti? Saba Waaqayyootiif maal tajaajila an kenneera? Akka wangeelli narraa dubbatutti jiraadhee maal garsiiseera? Raga ba'umsi yookiin dhuga ba'umsi hafuurri Waaqayyoo nurraa dhugaa akka ba'amu kan godhu isa kana jechuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf hafuuraan hin guutamanii yeroo kanatti akka kennaa hafuura Waaqayyooti. Kennaa hafuuraatiin ka'anii hundumtuu afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Yeroo sanitti namoonni kutaa biyya baay'eedha. Ayyaana guyyaa 50ffaa inni jedhamu kun ayyaana yeroo hundumaayyuu guyyaa 50ffaatti jechuun warri Yihudaa kabaja bara dheeraadhaaf kabajaa ture. Kiristoos dhufin hin duraayyuu kakuu moofaa keessattis kabajamaa isa ture. Guyyaan kun ammoo guyyaa gaafa sanbata guddaati. Guyyaa sanbata guddaa ture. Guyyaa gaafa sanbata guyyaa isa jalqabaatti jedha sagaleen Waaqaa yeroo qo'anneetiin jedhu. Guyyaa kanarratti walitti kanarratti hafuurri Waaqayyoo humni Waaqayyoo bu'e. Maaliif namoonni addunyaa guutuurraa biyya baay'eerraa biyya Arabaarraa biyya Afrikaarraa biyya naannoo Eeshiyaa irraa baay'een isaanii ayyaana kana kabajuudhaaf wal ga'u sagalee Waaqayyoo nutti. Gaduma buutanii yeroo dubbiftanitti. Yeroo kanatti hafuurri humni Waaqayyoo jara kanarra bu'e. Jara kanarra yeroo bu'etti jarri kun gabba'anii maal ta'anii humna Waaqaatiin hin guutaman, ibidda Waaqaatiin hin tuqaman, arrabni isaanii hin jijjiirame, wanti isaan haasan hin geeddarame, sodaadhaan kan kanaan gara guutame, kanaan dura guutame amma maal ta'e humnaan guutamuudhaan wangeela jireenyaa, wangeela bara baraa dubbachuu jalqaban. Amma namoonni maalalanitti. Maalallee guddaan amma ta'utti akkamitti nuti jarri kun warra Galiilaati miti akkamitti afaan kennaan kana dhaga'uu dandeenye. Humni hafuura Waaqayyoo akkas jechuudha. Humni hafuura Waaqayyoo waan namoonni hubachuu hin dandeenye akka hubatan gargaara jechuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Hafuurri Waaqayyoo yeroo dhufeetiin jedhu namoonni wangeela sirriitti akka isaaniif galu afaan isaan danda'anii isaanitti himaa jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Karaa kamiinuu kennaan hafuura Waaqayyoo yeroo bu'eetiin jedhu wanti isa dhaabuu danda'u tokkollee hin jiru. Isaan homaallee dhaabne haga ammaatitti wanti isa dhaabe tokkollee hin jiru. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Achi cufnaan asii banamu, asii ariinaan asii kabaname argitan. Humna guddaa. Humna dhaabamuu hin dandeenye tokkodha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaafuu gamaal jarri kun amma maal ta'anii ol ka'anii yeroo dubbatan akkamitti nuti afaan isaanii akkamitti dhaga'uu dandeenya? Warra Galiilaatiin, nu warra Arabaatiin, nu warra Ebaluutiin, nu akkas. Afaan kanaan dura gargar yaa'ee ture Waaqayyo yeroo jalqabaatiif afaan tokkoon namoonni hundumtuu dubbii Waaqaa yeroo tokko akka hubatan godhe jechuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Afaan kanaan dura gargar tamsa'ee ture. Afaan kanaan dura walii galuu hin dandeenye namni tokko ka'ee wangeela yeroo dubbateetiin jedhu namni hundumtuu dhaga'uu jalqabe. Eenyutu kana godha? Eenyu kana godha? Humna hafuura Waaqayyootu kana godhe. Humna hafuura Waaqayyootu. Hafuurri Waaqayyoo yeroo dhufu wangeelli isaa kallattiin namoota bira akka ga'u gargaara jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Afaaniin hiikaa jechuudha. Hiikkaallee ka kennus, kennaallee ka kennus, hiikkaallee ka kennus. Yesuus ka ulfaate haa ta'u. Afaan haaraadhaan dubbata. Afaan garaagaraa dubbatanii jedha sagalee Waaqayyo. They spoke in different languages. They spoke in tongues. In new language.
Virginia Bible garagara irratti yeroo laal new language speaking in tongues afaan hiika garagara keessatti afaan haaraa dubbatan afaan haaraa dubbatan inni kun illee kunis barumsa of danda'e kophaa isaatti of danda'e haa ta'u garuu afaan haaraa dubbachuun kennaa waaqayyo irraa dhufe malee namni akkanumaan ka'ee waan uumu tokko miti afaan haaraa dubbachuun afaan haaraa wanti dubbatamuuf ammoo karoora wangeela waaqayyo babal'isuudhaa fi waan lamaaf kan kennamuuf tokko inni tokkoffaan abbaan afaan haaraa dubbatu sun ofii isaatii akka hafuura wajjin waliigalee akka kadhatuuf isaan of jajjabeessu isa jabeessuudhaaf jechuudha hafuura waaqayyo kan kennuuf kennaa afaan haaraa dubbachuu inni lammaffaan ammoo wangeela babal'isuudhaaf lubbuu baay'ee jajjabeessuudhaaf akkuma asirraa argineetiin jedhe namoonni kunniin abdii kutatanii kan turanidha hafuurri waaqayyo gaafa dhufe ka'aniiti afaan haaraa waaqayyotti kenne afaan akka dubbatan isaaniif kenne yeroo kanatti maal ta'an sodaan hin jiru jarri kun amma baay'een isaanii warra Yahudotaati kaachi jira amma nu ari'atanii yookiin nu hidhanii yookiin wanni nu godhanii kan jedhu sodaa takkallee hin qaban gabbaaniiti namoota kumaatamaa wali qabu meeqa akka ta'e hin garuu kan guyyaa san amanaman gara 3,000 ijoollee dubartoota hin dabalan yeroo san baay'ee akkas laakama waan ta'eef mataa manaati jechuudha kalaakamu yeroo sanitti okay kunis sababa qaba wanta akkas laakamuuf kanaafu namni 3,000 yeroo dhuma san gooftaa fudhatee jira sagalee waaqayyo galanni gooftaaf haa ta'u yeroo dhuma san namni 3,000 yeroo tokkoon waa'ee kiristoosii du'aa ka'u isa san yeroo himeetiin jiru Phexros sagalee isaa ol kaafatee yeroo himeetti namni 3,000 wangeelaa wal arge jechuudha galanni gooftaaf haa ta'u namoota jiran keessa namni 3,000 yoo gara gooftaan deebi'ee jira achiin egaa walitti qabamni sun meeqa akka ta'e hubachuun nama dhibu jechuudha baay'ee ta'uusaaf maali baay'ee ta'uusaa akkamiin hubannaa biyyoota garaagaraa addunyaa guutuu irraa akka dhufaniitiin achiin walitti qabaman dubbii waaqaa nutti himu waan ta'eef galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf egaa hafuurri inni yeroo ammaa kana hojjetaa jiru hafuura waaqayyoo qaama waaqayyo mataa isaa ta'uusaa asirraa akka hubannu hubachuu dandeenya jechuudha. Inni humtu mataa isaatu waaqa ta'uusaa. Inni kennaa hafuura qulqulluu jedhama sagalee waaqayyoo keessatti. Kennaa hafuura qulqulluu jedhuun hafuura qulqulluutu kennaa kenna jechuudha. Waaqayyotu kennaa. Waaqayyotu kennaa kenna. Ani yeroo Keeniyaa ture Suwaayiliin dubbadha ture. Okay, afaan Suwaayiliin dubbadha. Hin beekaa asee dubbadha ture. Achi yeroo turu afaan Suwaayiliitiin ittiin dhimma baa ture, ittiin tajaajilama ture, namoota ittiin gargaara ture. Baay'ee namoota ittiin gargaaraatiin ture. Egaa anuma bire Maanu'eel himatu akkas godhe. As dhufeellee afaan Faranjiitiillee ittiin dhimma baa ittiin gargaaramaa namoollee ittiin gargaara jechuudha. Ani hin jijjiiramne yeroo hundumaa jechuudha. Anuma Maanu'eel nama tokko akkasuma jechuudha. Waaqayyooma yeroo hundumaa. Garuu gargaarsinii fi akkaataa itti namoota bira gahu yeroo hundumaayyuu akkuma kanaan dura jedheetiin jedhe yeroo gara yerootti akkaataa ittiin dubbii isaa mootummaa isaa namoota itti ibsaa jiru akkasiin akka ta'e himuu waan barbaadeef galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf egaa isin har'a eessa jirtanii hubannaa hafuura waaqayyoo irraa eessa jirtu eessa dhaabattaniirtu akkuma namoota kaawwanii hafuurri waaqayyoo yeroon hafuurri waaqayyoo hojjetu guyyaa 50 booda dhaabateera jedhanii warra amanan waliin jirtu moo hafuurri waaqayyoo yeroo sanirraa jalqabee amma gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos lammaffaa deebi'ee dhufuutti hin hojjetaa warra jedhu keessa jirtu. San deebii kana isiniif dhiisa. Qo'adhaa sagalee waaqayyoo ilaala. Hafuurri waaqayyoo yeroo hundumaayyuu hojjeta amma gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuutti. Galanni gooftaaf haa ta'u. Hafuurri isaa amma yeroo ammaa kana waldaa kiristaanaa kan waliin hojjetaa jiru hafuura waaqayyooti. Waaqayyo karaa hafuura qulqulluu hojii isaa hojjeta jechuudha. Hafuura isaati karaa saniin hojjeta. Hafuurri waaqayyoo nama jajjabeessa. Hafuurri waaqayyoo nama kakaasa. Hafuurri waaqayyoo humna namaa kenna. Hafuura waaqayyoo lammaffaa warri dhalatan humnaan guutaman. Sagalee waaqayyoo faaruu Daawitii keessatti maal jedha? Isaan warri hafuura waaqayyootiin humni isaanii yeroo hundumaayyuu akka joobiraa haaraa deemaa jiru. Kan hafuura waaqayyoo keessaa qaban galanni gooftaaf haa ta'u. Akka joobiraa haaraa deema.
Kana jechuun jaarumni ittiin dhagamu haalelluuyaa maqaan gooftaa kan ulfaataa ta'u. Kana jechuun ingidi hafuuraan dulloomuun hin jiru. Hafuuraan dulloomuun hin jiru. Fooniin meebii dulloomuu dandeenya. Jaaruu dandeenya. Garuu istiil humni keenya amma gaafa boolla seenuutitti illee humna saniin guutamne ennaan afaan keenya yaanni keenya Kiristoos Yesuusiin lallabaa deemaa jechuudha galanni gooftaa. Isa kana ka godhu yoo hafuura waaqayyootiin lammaffaa deebinee dhalanneera. Only if we are born of the Spirit. Sagalee waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis keessaa isa akkana jedha. Isaan kunniin warra foon irraa dhalatan hin taane warra hafuura irraa dhalatanii jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Nuun jedhaara. Anaafis niin jedhaara. Warra Kiristoosiin hafuura waaqayyoo fudhannee lammaffaa deebinee dhalanneen nu warra foon irraa dhalatee miti. Kan foon irraa dhalatee kan waa'ee foonii yaada jechuudha. Roomee keessatti akkuma dubbiin waaqaa dubbatu. Kan foon irraa dhalatee wama foonii yaada. Kan hafuura irraa dhalatee garuu wama hafuuraa yaada jechuudha. Yaadni isaa, adeemsi isaa, hojiin isaa waa'ee hafuuraati. Akkas galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf eessa dhaabanneerra yaa kiristaanota? Yaa ijoollee waaqayyoo jedhamtanii waamamtan eessa dhaabattaniirtu? Akkamitti deemaa jirtan? Hubannaan isinaaf waa'ee hafuura waaqayyoo qabdan akkamiidha? Waldaan keessatti waaqayyoo waliin qunnamtii isin qabdan akkamiidha? Hafuura waaqayyoo waliin kan isin qabdan akkamiidha? Isa kana isin jajjabeessuu barbaada yeroo hundumaayyuu. Garaa waaqayyo na keessa kaa'ee isa kana bakka dheebuu guddaa qaba waaqayyo. Waa'ee kanaa irratti akka jajjabaattan. Waaqayyo karaa kanaan hiree nuu kenne akkana akka waliin dubbannuuf. Kanaafuu jabaadhaa isin jechuu barbaada. Hafuura waaqayyootiin wal arguudhaaf jabaadhaa. Carraaqa. Kadhadhaa. Dubbifadhaa. Namni akkanumaa yoo of dadhabsii ofii wallaaluu barbaade malee waa barachuudhaaf karaa baay'eetu jira obboleewwan kiyya. Akka bara duriitii miti bara kana namoota barsiisan baay'eetu jira. Sagalee waaqayyoo warri nama midhaasanii barsiisan karaa baay'eedhaan argachuu hin dandeettan. Carraaquu barbaachisa. Kanaafuu dubbii waaqayyoo waa'ee kanarraa waan baay'ee dubbata waan ta'eef ulfinni gooftaadhaaf haa ta'u. Yihuudoonni waaqayyoon sodaatanii Yerusaalem kan jiran saba irraa lafa hundumaa keessaa kan dhufan turanii. Jarreen kun hundinuu huursaa kana yemmuu dhaga'an iddoon kun ta'etti dacha'anii. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaanii akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalanii. Hafuurri waaqayyoos keessa raannaan namoota waan jedhan isaan wallaalchisa. Yeroodhaaf wacuu danda'u, yeroodhaaf sirra wacuu danda'u, yeroodhaaf sirra ka'uu danda'u. Garuu yeroo biraa tureet hin galaaf. Wama jedhan wallaalan. Ka jara kanaa immoo ajaa'iba. Achumatti waan jedhan wallaalan. Jara silaamee namoota warra Kiristoosiin duukaa bu'aa ture ari'ataatiin ture. Mana hidhaa akka seenaniif warra wanni jedhaatiin ture. Galanni gooftaaf. Kanaaf hafuura waaqayyootu wal arga obboleessa kee. Waaqayyoon wal arga obboleessa kee. Karaan fayyinaa Kiristoos Yesuusidha. Hafuura waaqayyooti karaan fayyinaa. Karaanis jireennis ana jedhe waaqayyo. Malee waldaa kiristaanaa hin jedhe. Namoonni tokko waldaa maqaa waldaa kiristaanaa qabatanii haga du'aat isii malee haga du'aat warra jedhantu jiru. Inni sun sin baatu obboleessa kee baay'ee keessa. Okay? Ilaalcha akkasii mataa sammuu akkasiisan waldaa keessaa baay'ee sin jedhaan jiru dhiifama akkasitti nan hubate. Waldaa san keessaa baay'ee sin jedhaan jiru. Garuu yaada akkasiisan keessaa baay'ee sin jedhan. Yaadni nama qabee bada. Yaadni akkasii nama qabee innaan hin guddatan. Waaqayyo garuu yaada akkasiisan keessaa nama haa baasu. Dhugaa Kiristoosii arguun hin danda'amu. Yaada akkasiitiin namni qabame dhugaa Kiristoosii arguu hin danda'u. Akka waan goophee san keessaa akka waan yoo bayan du'aatitti warra fudhatu jira. Church is not our salvation. Our salvation is Christ Jesus only. People are saved through Christ Jesus.
If you only believe in Christ, your salvation is guaranteed. Christos tamanu challana. Male waldaa tokkotti qabamtee waldaa sani bakka fayyinni kattiin argannu Kristoosin waldaa kamiin keessa illee taaneetiin fayyinna ka argannu Kiristoos amanuu kenna. Kiristoosin wal baruu kenna. Yesuusin wal arguu kenna. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf eessa jirta obboleessa? Yaa eessa jirta? Eessa dhaabattee jirta? Eessa dhaabatteerta yaa nama waaqaa? Eessa dhaabatteerta yaa nama waaqaa isa karoorri waaqayyoo sirra jiru? Eessa dhaabatteerta? Kiristoosin duukaa deemaa jirta moo aadaa waldaa kiristaanaa duukaa deemaa jirta? Aadaa waldaa kiristaanaa illee jira obboleewwan kiyya kamee gara akka ofafoon deemne illee kan dhoogu hin jira. One of those warra achi keessaa baan keessaa akkas aadaan tokko tokko akka garam illee ilaala. Akka waan namoonni biraa gara biraa deemanii namoota kaawwan wal qunnamuun akka cubbuutti kan laallamu waaqayyo achi keessaa namaase galanni gooftaaf haa ta'u. Akkasii miti. Kiristoosin namni argaatiin deeme mootummaa waaqayyoo argaa deema jechuudha. Kiristoosin argaa deeme nama hundumaayyuu jaalala Kiristoosiitiin jaalata ofitti hammata akkasiin deema jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf egaa dhaabni kee eessaa? Kiristoosin qabattee deemaarta moo waldaa qabattee deemaarta? Maqaa waldaatti qabamtee deemaarta moo maqaa Kiristoosin qabamtee deemaarta? Addaan baafadhu yaa obboleessa kiyya. Yaa addaan baafadhu. Bara especially 21 century yookiin jaarraa 21ffaa kana keessatti baay'ee akkuma software update of godhuu nurra jira. Software update yoo hin goone homaa gatiin qabu. Mobaayila akka qabannee deemna yoo update hin goone hin tu'a homaa hin hojjetu. Kanaafuu update ta'uu qabna jechuudha. Update ta'uu sagalee waaqayyootiin update ta'uu qabna jechuudha. Hubannaa sagalee waaqaatiin update ta'uu qabna jechuudha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Waaqayyo jennaan waaqayyo waan nu hambifate hin qabu. Kennaa jennaan kennaa inni nutti hambifate jiru. Kennaa hundumaa jira sagalee waaqayyo Efesoon keessa yeroo laaltu. Efesoon 3 yeroo laaltaniitiin jettan kennaa hundumaa jira. Wanta samii keessa jiru kennaa hundumaayyuu kennee jedha sagalee waaqayyo. Kennee jedha. Ka fudhateef ittiin fayyadameef bu'aa guddaa buufachuu danda'e. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf obboleetti tiyyaa har'a kanas asitti na caqasaa jirtu. Obboleessa kiyya har'a asitti caqasaa jirtu. Ergaa kanallee namoota biraatiif illee sheerii godhaa yabooti. Namoota bira haa ga'u. Haa dhagaani. Yoo si tole. Yoo si tole obboleessa kiyya. Yoo si tole. Sheerii godhaa namootaaf. Waan biraallee miti. Amma yeroo tokko tokko namoonni sheerii godhaa. Ani waan bu'aa wayituu irraa argachuuf illee waan deemaa wayituu hin qabu. Yoo si dhagame wangeelli kun nama bira haa ga'u yoo jettee yaadde yoo hafuurri waaqayyoo si yaadachis namoonni akka dhagan bakka sheerii godha. Kanaafuu Kiristoosii wal argu hafuura waaqayyootiin wal argu. Isa kana gochuudhaaf waaqayyo hunduma kennaa nu haa gargaaru. Haalleluuyaa. Waan har'a argamtanii waaqayyo isin gargaaree sa'aatii kana waan argamtaniif gooftaan dabalee isin haa eebbisu. Yeroo biraallee waaqayyo yoo carranaa kenne walitti deebina. Waa'ee kennaa hafuura qulqulluu maal fa'a akka ta'an egaa mul'achuu hafuura qulqulluu argine hafuurri qulqulluun kennamuu isaa argine hafuurri qaama waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu tokko keessaa tokko ta'uu isaa argine isaan kunniin tokko ta'uu isaanii argine egaa amma immoo kennaan hafuura qulqulluu maal fa'i kan jedhu sagalee waaqayyo maal nu hima kennaa kana ammoo akkamiin argannaa jirullee waliin ilaalla akka hafuurri waaqayyo nu gargaaru yeroo gara biraa akka carraa waaqayyo naa kenne gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa shalom kadhannaa gooneetiin sagantaa kennaa sarraan xumurraa waaqayyo gooftaan kiyya hunduma keessa nu haa eebbisu. Barabaraan ol jettee isa jiraattu abbaa kennaa gooftaa barabaraa maqaa Yesuusiitiin galgala kana yoo guyyaa kana yookiin ganama kana gooftaa bakka adda addaatiin walitti qabamnee
dubbii keessa jireenyaa akka dhageenyuuf carraa nuu kenniteef hiree nuu kenniteef maqaan kee bara baraan ololaa jedhu. Yaa abbaa keenya maqaa Yesuusitiin maqaan kee haa kabajamu. Maqaan kee ololaa jedhu. Si waaqessina. Haala kamiin keessattuu si waaqessina. Dadhabbii keessatti si waaqessina. Wallaala keessatti si waaqessina. Gooftaa gadda keessatti si waaqessina. Ari'atamuu keessatti si waaqessina. Haalli kamillee nun daangessu si waaqessina. Siif jiraanna gooftaa bara baraa. Waa'ee kan kee dubbanna gooftaa bara baraa. Humna kee yaa Waaqayyo gooftaa isa jettee yaa Waaqayyo gooftaa isa nuuf kennite saniin waan nu gargaartuuf galanni maqaa Yesuusin siif haa ta'u. Namoota har'aasitti argaman yaa Waaqayyo gooftaa kan yaa Waaqayyo gooftaa si wajjin kan hin fayyinne illee hoo jiraate. Kiristoos lammaffaa deemanii kan hin dhalanne illee hoo jiraate. Maqaa Yesuus Kiristoositiin yeroo kanatti fayyumsi isaaniif haa ta'u. Fayyuun isaaniif haa ta'u gooftaa bara baraa. Maqaa Yesuus Kiristoositiin lammaffaa deemanii dhalachuun Kiristoosiin wal arguun gooftaa yaada yaa Waaqayyo gooftaa. Gooftaa bara baraa boksii tokko keessaa amma bara baraatti jiraachuun yaa Waaqayyo gooftaa. Yaadaan achi keessa jiraachuun. Yaadaan si waliin utuu waliin qunnamne akkanuma waldaa keessa bara baraan akka aadaatti jiraachuu san keessa. Namoonni ba'uu isaa irra jiru akka baane maqaa Yesuusiin fedha kee haa ta'u. Gooftaa kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Yeroo hafe wajjin ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Ameen. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Yesuus haa ulfaatu. Warri jaalattanii laayikii godhaa, sheerii godhaa. Yesuus isin haa eebbisu. Yeroo biraa wal argina.